badhaadhinni biyya kanaa hin dhufa, jijjiiramni hin dhufa, wanti yaanne hunda Rabbii waliin hinuma milkaa. Diinni haa yaadu malee, haa tattaafatu malee nu dhaabuu hin dandeenye. Maaliif? Rabbiin nu wajjin jira waan ta'eef. Akkuma hundi keessan beektan ergaan keenya jaalala, tokkummaa, hojjechuu, waliin jiraachuu. Aadaan keenyas, fedhiin keenyas, kaayyoon keenyas kanuma. Karaa nagaaf jaalalaan dhufnee namoonni jaalala hin barbaanne, namoonni tokkummaa hin barbaanne, ana maleedhaan of guutaman waa biraa yaaduu danda'u. Wanta uummata kamiseef ganama kan mirkaneessee himuu barbaadu garuu raawwachuu hin danda'anii, nu dhaabuu hin danda'anii, nu mooyuu hin danda'anii. Itti yaannee qophoofneeti kan dhufne akka diqqaa miti. Shakkiif mamii of keessaa baasaa, tokkummaa keessan eeggadhaa, jaalala keessan eeggadhaa. Jaalalli walloorraa maddu Itoophiyaa guutuuf waan ga'uuf. Akkaataa sanaan jabaadhaa. Waliin imalli keenya imala gaarii akka ta'u hawwii koo isinii ibsuu barbaada. Baay'ee waan gammadeef gammachuu koo fuula koo irraa waan agartaniif inni kaan waaf jedhee.